Yooyyaa harka fuunee saanamii nagaajen daawwattootaaf dhaggeeffattoota qubee TV kun qoommiteen tadaa'imtu guyyaa irraati annami daa'imtu tan isanti waariyoo didijaataniiti nu waliin tura. Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uuf gaafii dhiyeessite bal'inni oduu tanaa leensa hordofaa waan itti nu darti qabdi. Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uuf gaaffii dhiyeessite. Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uuf gaaffii dhiyeeffachuu ishee dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Mallas Alamee ibsan. Dhaabbanni BRICS bara 2009 keessa kan hundeeffame yoo ta'u, miseensummaan biyyoota kanneen akka Biraazil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa Kibbaa of keessaa qaba. Akka dubbi himaan kun jedhanitti Itoophiyaan dhaabbilee idil addunyaa dantaa ishee eeguu danda'an waliin hojjechuu itti fufti jechuun gaaffii Itoophiyaan BRICSiif dhiyeessite kanaaf deebii gaarii ni eegna jedhan. BRICS daldala addunyaatiif doolaaraan alatti maallaqa dabalataa uumuu irratti akka xiyyeeffattu ibsuun wal qabatee hagayya dhufu Afrikaa Kibbaatti yaa'ii waggaa isaa geggeessuuf jira. Walga'ii isaa kana irrattis biyyoota BRICSitti makamuuf gaaffii dhiyeessaniif deebii ni kennaa jedhamee eegamaa jira. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni akka Saawud Arabiyaa, Araba Gamtoomanii, Iraan, Turkii, Masrii fi Aljeeriyaan biyyoota BRICSitti makamuuf iyyannaa dhiyeeffatanidha. Gamtaan biyyoota BRICS kun maallaqa dabalataa daldala addunyaatti galchuuf akka jiru himuun addunyaan garee muraasaan to'atamuu akka hin qabne ibse. Jaarmiyaan dhimma barnootaa fi dinagdee addunyaa wal dhabdee akka addunyaatti bara 2022 ture wal qabate Itoophiyaatti lubbuun namoota hedduu darbuu hime. Sablee Halamuu waan irratti nu cobsiti qabdi. Jaarmiyaan dhimma barnootaa fi dinagdee addunyaa wal dhabdeen akka addunyaatti bara 2022 ture wal qabatee Itoophiyaatti lubbuun namoota hedduu darbuu hime. Walitti bu'iinsa bara darbe keessa guutuu addunyaatti mudate hundaa keessa waraanni kaaba Itoophiyaa kan namoonni hedduun irratti dhuman ta'uu jaarmiyaan dhimma barnootaa fi dinagdee addunyaa jedhamu gabaase. Jaarmiyaan qorannoo nageenyummaa biyyoota addunyaa irratti gaggeesseen sababa waraana Itoophiyaa fi Yukireeniin waggaa darbe keessa lakkoofsi namoota du'anii akkaan dabaluun gabaafame. Gabaasni kun akka jedhutti waraana kaaba Itoophiyaa waggaa lamaaf tureen bara 2022 keessa qofaa namoonni 100 caalan du'uu isaanii beeksise. Waraanni mootummaa federaalaa fi Abuus gidduutti gaggeeffamaa ture kun waliigaltee nageenya Afrikaa Kibbaa Piriitooriyaatti irra ga'ameen sadaasa 2022 dhaabbate. Gaaga'ama lubbuu waggaa tokko keessatti mudate qofaan waggoota lamaan waraanichi gaggeeffamaa turetti lakkoofsi namoota du'anii walakkaa miliyoonaa ta'uun isaa bal'inaan gabaafamaa ture. Akkaataa gabaasa haaraa jaarmiyaan kun baaseen waraanni hamaa kaaba Itoophiyaa waggaa tokkotti qofaa lubbuu lammiilee 104 ta'an gaaga'uun addunyaa irratti walitti bu'iinsa lammiilee hedduu du'aaf kan saaxilan keessaa jalqabarra jira. Waraanni Yuukireen kan xiyyeeffannaa addunyaa olaanaa argatee fi kan baatii gurraandhalaa darbe waggaa tokko guuteenis yoo xinnaate namoonni 82,000 du'aaf saaxilamaniiru. Sababa waraana cimaa lamaan kanneeniitiin hanga ammaatti namoonni baay'een itti ajjeefameera jedhamee kan gabaafame ergaa duguuggaan sanyii Rwaandaa bara 1994ttidha. Waraana Tigraayin asitti baay'inni lakkoofsa namoota sababa waraana Raashiyaa fi Yukireeniin bara 2022tti ajjeefamanii kan bara duraatii wal biratti yoo ilaalamu dachaan akka dabalu akka taasise qorannochi ibse. Baay'inni du'aa sababa walitti bu'iinsaatiin gabaasa kanarratti haammatame haala qorannoo yuunivarsiitii Swiidin baay'inni du'aa sababa walitti bu'iinsaatiin gabaasa kanarratti haammatame haala qorannoo yuunivarsiitiin Swiidinii Appisalaan Hajateetti walitti bu'iinsa qindaawaa bara 2022 keessa mudateen lubbuun namoota 238 darbuusaa kan bara isa duraatiin wal biratti yoo ilaalamu baay'inni namoota ajjeefamanii % 96 ol akka ta'u taasise. Sababii waraana Itoophiyaa fi Yuukireen keessatti gaggeeffameetiin walitti bu'iinsa bara darbe keessa addunyaa maratti mudateen kanneen ajjeefaman caalaa baay'eedha. Sababa kanaan waraana lamaan kunneen ergaa waraana hololaatiin asitti waraana hamaa mootummoonni keessatti hirmaatan ta'uu gabaasichi ibse. Waraana sadaasa bara 2020 keessa naannoo Tigraayitti ka'uudhaan booda gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti babal'atee tures waggaa lammaffaa isaatti mootummaa federaalaa fi Abuus gidduutti waliigaltee nagaa Afrikaa Kibbaatti taasifameen xumurame. Waraanicha keessatti raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa humnootiin naannolee loltoonni Abuutii fi waraanni Eertiraa humna olaanaan hirmaachisuun waraanaa turani. Sababii waraana suukkanneessaa kanaatiinis namoonni hagamee akka ajjeefaman ifatti beekamuu baatullee qaamoleen adda addaa lakkoofsichi miliyoona walakkaa hanga miliyoona tokko akka ga'uu danda'u tilmaamu. Dhukkubni buusaa wal fakkaatu kan deengu jedhamu naannoo Affaaritti buxeenan baasaa jiraachuutti himame. Dhukkubni buusaan kan wal fakkaatu dhukkubi deengu jedhamu naannoo Affaar keessatti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuusaa itti gaafatamaan naannoo Affaar obbo Yaasin Habiib dibsee jira. Dhukkubni kun bulchiinsa naannoo Affaar keessatti godinaalee 2 fi aanaalee 7 keessatti baay'inaan mul'achaa jiraachuu irra kooteeni naannichaa kun ibsee jira. Baatilee 3 darban keessaa qofa namoonni 4,700 dhukkub kanaan qabamuu isaanii irra kooteen kun itti dabaluun dubbatan. Lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii itti daramaa kan jiruu fi tajaajilli buufata fayyaa kennu irratti dhiibbaa uumuu jiraachuu hogganaan kun ibsee jira. Nyaanni aadaa Silxee Atekaanoo jedhamu galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'e. Godina Silxee keessatti nyaanni aadaa Silxee Atekaanoo jedhamuun beekamu kan dheerinni isaa meetira 8 ol ta'uu fi galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'e.
Nyaanni aadaa kun dheerinaa fi mi'aadda qabaachuu isaa irra kan ka'een galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'uun isaa himama. Kan daawwachaa turtan oduu biyya keessa ture hammi immoo gara oduu biyya alaatti ceena. Ruwaandaatti poolisiin duguugga sanyii biyyattii bara 1994 raawwate jechuun hidhaa umurii guutuu itti murteessite. Addisuu muluu waan irnuubuus qaba. Ruwaandaan poolisii duguuggaa sanyii biyyattiitti bara 1994 raawwate jechuun himattee hidhaa umurii guutuun adabde. Manni murtii Firaans qondaalaa poolisii duraanii Ruwaandaa yakka duguuggaa sanyiin himatame irratti hidhaa umurii guutuu dabarse. Qondaalli poolisii Yuugaandaa kun yakka duguuggaa sanyii fi dhiittaa mirga namoomaa waggaa 13 dura biyyattiitti raawwate keessatti hirmaachuun yakkamaa ta'uun isaa mirkanaa'e. Filiippeen duguuggaa sanyii bara 1994 gosa Tuutsii fi warra Huutuu ejjennoo giddugaleessaa qaban 800 galaafate keessatti hirmaachuun himatame. Abbaan alangaa Firaans akka jedhetti qondaalli poolisii duraanii kun ofii isaatii ajjeechaa raawwachuun alatti namoonni kaan illee yakka duguuggaa sanyii keessatti akka hirmaatan kakaasee ture. Wayita yakka duguuggaa sanyii Ruwaandaa keessatti raawwatetti Filiippeen qondaala poolisii kibba Ruwaandaa naannawaa Niyaanzaa jedhamuun beekamu ture. Haa ta'u malee duguuggaa sanyii booda gara Firaansii imaluun waggoota 10 hedduuf riphee jiraachaa ture. Namni kun erga Firaansi seenee jalqabee waraqaa baqattummaa argate. Boodarraa ammoo maqaa Filiippee Maaniyyee jedhuun lammummaa argatee jiraachaa ture. Firaansi keessatti eegduu yuunivarsiitii tokko ta'ee erga hojjetaa ture booda bara 2017 gara Kaameruun imale. Qondaalli poolisii duraanii Ruwaandaa kun namni mufii irraa qabu isa qeeqaa fi himachuuf jiraachuu erga dhagayeetii gara Kaameruu kan imale. Miidiyaan Firaans Associated Press akka gabaasetti Filiippeen qabamee to'annoo seeraa jala kan oole magaalaa guddoo Kaameruun Yaawundee keessatti. Isaa booda gara Firaansitti geeffamee adeemsa seeraa hordofaa ture. Namoota yakka duguuggaa sanyiin yakkamoota ta'anii Firaansitti murtee argatan keessaa Filiippeen nama shanaffaadha. Yakka duguuggaa sanyii guyyoota 100 keessatti lammiilee Ruwaandaa gosa Tustii fi gosa Huutuu yaada walabaa qaban 800 galaafatee fi bara dhufu waggaa 30ffaa isaa qabatu keessatti namoota hirmaatan seeraan gaafachuun ammallee hin dhaabbanne. Kan daawwachaa turtan oduu qubeetii annamii oduu tan isantiin waariyoo diid jaatanii ture sagantaa qubee TV hafan waliin turtii gaarii.